an kanan na aarsa jechuudha. Ani yeroon toora sanarra ture yeroo lixarraa dhufe birgeediitiin jaartee jaardagaa irratti uummati achi hedduun ni beeka. Uummanni Horroo Guduruu ni beeka jechuudha. Dhugaa dubbachuu danda'a. Guyyaa sadii dhaabii lolli achirratti gaggeeffame jechuudha. Hedduu isaa wareegama guddaa kaffale jechuudha. Faannoo faana wal lolle jechuudha. Faannoo yeroo sanatti jaardagaa jaartee guutummaa guutuutti buqqisee achirraa deemeera. Warri beekan ni beeku jechuudha. Abbaan barbaade waan barbaade haasa'uu danda'a. Sun garuu ajaja dhaabaatiin miti. Bilbila koo cufadheen lola sana gaggeesseese jechuudha yeroo sana. Garuu ajajni otoo lola sana keessa jiru ajajni natti bu'ee ni jira. Lolli kun lola mandaraati. Lolli kun lola sirrii miti. Buqqisiitii asii walee fuula Finfinneetti deemina jedhame jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Eenyuufuu gala jechuudha. Eenyuuf. Har'a garuu gaafa faannoon akkasittiin uummata Oromoo toora sanarratti gidirsitu mee dhuguma kaayyoon suni uummata Oromoof yoo ta'e dhuguma kaayyoon sun kaayyoon adda bilisummaa Oromoo hundeeffama isaarraa kaasee wareegama hedduun baroota 50 olitti gaggeeffame asiin gahame suni dhaabni isaas faajjiinsaas jijjiiramee har'a dhaabni adda bilisummaa Oromoo diinanuuf jedhameetu aba'oo ufiin jedhee uf bixxile har'a warri lubbuutiin jiran jechuudha. Waggoota 50f darbii darbaa qabsoon uummata Oromoo bareedee uummata Oromoo biratti simboo godhatee dhufe suni bara nuti lubbuutiin jirru keessatti faajjiinsaas jijjiirame, heerrisaas seerrisaas jijjiirame, dhaabni isaa jijjiirame maqaan dhaabasaa jechuudha. Garuu har'a finxaaleeyyii uummata Oromoo lafa garaagaraatti morma qalan duukaa walii galtee keessoo godhuutiin uummata Oromoo qalchiisuutiin bukkee taa'u jechuudha. Eengadda uummata Oromoo Horroo Guduruutti asitti qalame riphee lolaan kun addana jira.